Asoosama gabaabaa guyyaan guyyaa kamisaa ture. Magaalaan magaalaa Balee Gasgaarii. Sa'aan sa'aa 8 fi cinaa. Yeroo magaalaan ho'itu kan bitee kan gurgurus gurguratu. Erga gurguratee illee waan silaa gurgure walitti qabatee kan silaa bitates waan silaa bitate walitti fe'atee magaalaa ho'isuudha. Guyyaan kamisaa guyyaa gabaa guddoo aanaa Balee Gasgaarii. Bakka namuu waan jaalate itti argatuu fi waan beellamates itti argatuudha. Hiika soogiddaa jinaa hiika shankooraatu jira. Lachuu keessattuu hiikni shankooraa mi'aan isaa sukkara. Namnis waan jaalatuu fi waan dhandhamus naannoo sanii cinatti argata. Magaalaan yookaan immoo gabayaan ho'itee namnis walitti heddummaatee wal keessa deema. Shamarreen lama bareedinaan ajab kan nama jechisiiftu wal cinaa teteessi. Yeroo ol kaatus mudhiin isii sonsa fakkaatti. Namni achi ilaale lafa laalus hin danda'u. Shamarreen tuun soogidda gurgurti. Shamarreen tuun halaala yookaan immoo halaalarra dhaabbattee jaalallee ishii kan fagoo jirutti nyaara butte. Akka carraa tahee immoo jaalallee isii dura manguddoota lamatu dhadhaabata. Manguddoon lamaan dhadhaabatanis obsehanii qeensan of qaban. Anaan jetti moo siin jetti waliin jechuu eegalan. Kunis anaan jetti, kunis anaan jetti jechuudhaan ofii isaaniitu wal mormuu eegalan. Osoo jedhanuu miirri jaalalaa isaan keessa seenee gara akka nama soogidda bitatutti mucattii bareedduu magaalaa Balee Gasgaar kana soogiddi meeqa mucattii jechuun gaafatan. Mucattiinis gatii soogiddaa itti himte. Gatta'anii soogidda bitachuu eegalan manguddoonni. Osoo isaan soogidda bitatanuu mucattiin bareenni mudhii qacalee tun ammallee nyaara butte. Garri isiin nyaaratti buttu kun gara manguddoo osoo hin taane gara dargaggeessa duraanuu onnee isee keessa jirutti tahuu argan. Silaa soogidda bitatanii jaalala bitachuu waan hin dandeenyeef ofirraa ol ka'an. Giddis bitamee manguddooleen shamarree tana biraa ol kaka'an. Yoo of duuba laalan dargaggooleen mana Haaji Aloo Qaadii jala dhadhaabatan. Egaa akka tahan yoo dhaban akka hin taane tahan akka jedhan san manguddoon abdii kutatanii biraa cehan. Jaalalti gowwaa nama gooti kan jedhaniif waa malee miti. Anis kan asoosama kana qopheessee isiniif dhiheessee Abdulhakiim Ahmad Huseenii. Waan na hordoftaniif galatoomaan dhaamsa keenya